Ashamar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa kan dhiyeenya kana caffee naannoo Oromiyaatiin ragga'ee irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Marii kanaaf biiroo abbaa alangaa waliigala naannoo Oromiyaatti abbaa alangaa naannoo obbo Ibsaa Camadaa wajjin turtii taasifna. Mariisisaa kan isin wajjin ture ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Keessumaa keenya obbo Ibsaa Camadaa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa irratti ibsaaf yaada bal'aa nuu kennuudhaaf eeyyama waan taataniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Caffeen naannoo Oromiyaa yaa'ii isaa torbaffaa dhiyeenya kana taa'ee tureeni seerota adda addaa mirkaneessuun isaa ni yaadatama. Mee seeronni bahanii turan kunniin isaan akkamiiti wanta jedhuun haa jalqabnu. Caffeen Oromiyaa dhuguma yaa'ii isaa yeroo darbe gaggeesseeni seerawwan garaagaraa mirkaneessee jira. Qophii biiroon abbaa alangaa qopheessee waajjira caffeef dhiyeessuun yaa'ii caffeef dhiyaatee seeronni garaagaraa 4 mirkanaa'anii jiru. Inni jalqabaa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'e labsii 258 ta'ee kan mirkanaa'edha. Inni lammaffaa labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama bishaan qabeenya bishaanii naannoo Oromiyaati. Sadaffaa irratti labsii misooma bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenya bosonaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Arfaffaa irratti labsii filannoo miseensota mana maree aanaa, ganda magaalaa, kan magaalaa, aanaa magaalaa kan jedhaman caaseffamaa haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa labsii keessumaa labsii magaalota wal qabatee kan baasee jira. Sanaa wal qabatee labsiin filannoo manneen maree sadarkaan jiranis qophaa'ee labsiiwwan kun mirkanaa'anii jiru jechuudha. Labsii lakkoofsa 258 kaasee hanga 256 kaasee hanga 261 kennameefii jira jechuudha labsiiwwan kana keessa. Akkuma amma kaasaa turtanii labsii dhiyeenya kana caffeen naannoo Oromiyaa baase keessaa tokko labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaati. Labsii kana baasuun maaliif barbaachisee wanta jedhu meetti aansanii haa ilaallu. Duraan labsii pilaanii hin qabdu naannoon Oromiyaa. Aangoon kennameefii jira qaama adda addaa fi instituutii pilaanii magaalaaf wanti kennamee jira. Pilaanii qopheessuu hojiirra oolchuu wal qabatee biiroo misooma magaalaaf manneeniitiif aangoon kennamee jira. Pilaanii hojiirra oolchuu wal qabatee akkuma kana biiroo lafaa Oromiyaafis wanti kennamee jira. Aangoon iskaatar ta'ee kennameeru jira seektaraalee naannoo Oromiyaa kanaafi haa ta'uuti garuu aangoowwan kun haa kennaman iyyuu malee sirna kamiinii akka hojiirra ooluu danda'u ifatti wanti tumamee taa'ee hin turre jechuudha. Kanaaf amma naannoon Oromiyaa erga hundeeffama ishee irraa kaastee labsii pilaanii hin qabdu jechuudha. Garuu pilaaniin seera jedhama ogummaadhaan labsiiwwan pilaanii kana gabaarni godhuun hin jiru. Kanaaf labsiin kun kan inni barbaachisee fi jalqaba irratti lafa karaa qusannaa qabuu fi karaa bu'aa qabeessa ta'een akkasumas guddina dinagdeef hawaasummaa naannichaa karaa ariifachiisuu danda'uun itti fayyadamuudhaaf qusannaadhaan lafa bu'aa olaanaaf bu'aa caalmaaf akka ooluuf taasisuudha jechuudha. Inni lammaffaa pilaanii keessatti gaafa hammachiistu naannoo qulqulluu lammiileen mirga naannoo faalama magaalota keessatti uumamu kana karaa hambisuu danda'uun gama biraan immoo mirga lammiileen heera mootummaatiin naannoo qulqulluu jiraachuuf qaban karaa mirkaneessuu danda'uun labsiin kun kan qophaa'e ta'uu isaati. Sadaffaarratti sirnii fi hojmaanni pilaaniin tokko qophii isaarraa kaasee hanga maxxanfamee hojiirra oolutti hojiirra oolmaa isaarratti jiraachuu waan qabuuf akka feetee ta'uu hin qabu. Har'a pilaanii asitti waan qopheessitaa borummoo pilaaniin kun hin taane itti diigdee dinagdee biyyaa karaa qisaasessuu danda'uun akka hin taasifamne waan ta'eef hojmaata iftoomina itti gaafatamummaa mirkaneessuu danda'uuf karaa diriirsuu danda'uun labsiin pilaanii kun kan barbaachise jechuudha. Kanarraa ka'eetu labsiin pilaanii kun kan barbaachisuu danda'eef. Baay'ee gaariidha. Pilaaniin magaalota akkamitti qophaa'a? Qophiin isaa eenyurraa madda? Qophiin pilaanii qophiin isaa yaada burqisiisuu irraa kaasa. Yaadatu burqa jalqaba irratti pilaaniin tokko yommuu qophaa'u yaadatu burqaa jechuudha. Yaada kana kan burqisiisu eenyudha? Aanaa pilaaniin akka qophaa'uuf ta'uu danda'a. Bulchiinsa magaalaa pilaaniin akka qophaa'uuf barbaadu ta'uu danda'a. Godina ta'uu danda'a. Biiroo misooma magaalaaf manneenii ta'uu danda'a. Instituutii pilaanii magaalaa Oromiyaa ta'uu danda'a. Pilaaniin kun haa qophaa'u jedhee yaadni dhufuu burquu kan danda'u madduu kan danda'u
qaamolee adda addaa irraati jechuudha. Qaama mootummaa irraati. Mootummaan naannoo Oromiyaas iddoo akkasii pilaaniin hin barbaachisa qophaa'uu qaba jedhee qajeelchuu hin danda'a jechuudha. So qophiin pilaanii egaa yaadatu burquu irraa ka'aa jechuudha. Yaadni sun immoo namatu dhiyeessa gaaffii kana jechuudha. Erga yaadni kun burqee gara qophii pilaanitti kan seenamu ta'uu isaati. Egaa pilaaniin immoo kan qophaa'u beezikaalii daangaa lafaa adda bahee taa'e keessatti. Amma hojumaata duraan tureeni pilaaniitu daangaa lafa kaa'a malee pilaaniin daangaa lafaa daangee keessatti miti kan hojjetamaa ture. Pilaaniidhaan daangaa lafaa murteessitaa jechuudha. Inni kun sirrii miti. Qisaasama adda addaa kan jennu dinagdee adda addaa kan qisaaseessaa jiru qabatama piraaktikaalii kan amma mudachaa jiru magaalota adda addaa keessatti oolan har'a ijaaramee bor diiguun kun kan uumamaa jiru pilaaniidhaan hoogganamuu dhabuudha jechuudha. Diigumsi kun immoo maal fida beektaa? Dinagdee biyya irratti miidhaa mataa isaa danda'e qaba. Mirga namaa irratti miidhaa mataa isaa danda'e qaba. So pilaaniin gaafa qophaa'u jalqabumayyuu daangaa lafaa qophaa'e irratti hojumaata duraanii ture irra faallaadha jechuudha. Pilaanii kan qopheessitu jalqaba lafatu daangaan magaala sana adda ba'a. Magaalli kun asii ka'ee as gahaa jedhamee erga daangaan adda bahee wal harkaa fuudhinsis taasifamee sirna qabatee booda pilaaniin daangaa lafaa adda bahee kanarratti qophaa'a jechuudha. Gaafa qophaa'uyyuu qonnaan bulaan lafa qabiyyee qabatee jiraachuu danda'a. Baadiyyaarraa gara magaalaatti galuu danda'a. Mirgi qonnaan bulaa kanaa hanga beenyaa kaffaltee lafa kan harkaa fuututti mirgi qonnaan bulaa ittiin bu'amu hin tuqamu jechuudha. Kun seera. Pilaanichi qophaa'uu danda'a garuu lafa qonnaan bulaatti bu'uu hin dandeessu. Mirga isaas dhorkuu hin dandeessu. Daangaadhumaan erga jala galee booda jechuudha. So as keessatti seera kana keessatti waa lamatu xiyyeeffannoo guddaa keewwata 7 jalatti keessumaa xiyyeeffannoo guddaa ilaalamuu qaba jechuudha. Uummanni keenya illee kan beeku. Jalqaba pilaaniin kan qophaa'u daangaa adda bahee irratti. Daangaa lafaa adda bahee irratti pilaaniin qophaa'a. Daangaa magaalaa adda bahee irratti pilaaniin kan qophaa'u ta'uu isaati. Lammaffaatti daangaan qophaa'ee qonnaan bulaan baadiyyaa irraa gara magaalaatti hammatameeru yoo jiraate daangicha keessatti mirgi qonnaan bulaa ittifamuu hin danda'u. Karaa kamiin iyyuu hanga lafa sana beenyaa kaffalee qonnaan bulaa harkaa fuudhetti mirgi qonnaan bulaa ittifamuu hin danda'u jechuudha. Kun yaadama haaraa labsii kana keessatti hammatamee jiru waan ta'eef haala kanaan kan laalamaa ture jechuudha. Labsichis hammattoo akkasii kan qabu ta'uu isaati. Pilaaniin gosootaa fi sadarkaawwan akkamii qabame? Akka naannoo Oromiyaatti amma labsii 258 beekamtii kan argate sadarkaa pilaanii sadii jiru jechuudha. Jalqaba pilaanii misooma ispaashaala naannooti. Sadarkaa sadi qaba pilaaniin naannoo Oromiyaa. Pilaanii misooma ispaashaala naannoo. Kan naannoo kun jechuun magaalaaf baadiyyaa wal quunnamsiisuu danda'a. Magaala tokkoof Adaamaa fi Shaggariin akkaataa wal quunnamsiisuun hojjetamuu danda'a. Kan naannooti waan ta'eef jechuudha. Isa guddicha jechuudha. Ambireellaa sanarraa madda hundumtuu jechuudha. Inni lammaffaan pilaanii magaalaati. Egaa pilaanii magaalaa kun immoo gosa adda addaa qaba. Sadarkaa gara 6 qaba of danda'a jechuudha. Pilaanii magaalaa kun. Sadaffaa irratti pilaanii iskeechiiti. Iskeechii kan jennu pilaanii giddugala guddina baadiyyaa keessatti qophaa'udha. Magaalaas miti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa sarvizii uummataaf itti dhiyaate kennuudhaaf kan inni hundeessu gandoota baadiyyaa keessatti giddugala guddina baadiyyaa hundeessuu danda'a. Giddugala guddina baadiyyaa kana keessatti jarri magaala miti garuu bor magaala ta'uu danda'u pilaanii qabaatu jechuudha. Pilaanii iskeechii jedhama kuni. Amma pilaaniin misooma ispaashaala naannoo kan inni qophaa'u akkuma jalqaba jedhe magaalaaf magaala wal quunnamsiisuuf baadiyyaaf baadiyyaa yookaan immoo magaalaaf baadiyyaa wal quunnamsiisuuf qophaa'uu danda'a. Yommuu qophaa'us immoo qophaa'ee kan inni mirkanaa'u mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin erga mirkanaa'ee booda caffeedhaan ragga'a jechuudha akka seeraatti. Pilaaniin misooma ispaashaala naannoo akkuma seeraatti caffee yaa'ii caffeef dhiyaatee kan mirkanaa'u jechuudha. Inni lammaffaan pilaanii magaalaati jechuudha. Pilaaniin magaalaa gosoota garaagaraa kan qabu ta'uu isaati. Pilaaniin magaalaa jalqaba irratti pilaanii misooma ispaashaala magaalaa kan jedhu ni jira. Pilaanii sadarkaa magaalota meetiroopoolisiitti qophaa'amu fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti sadarkaa Shaggariitti kan qophaa'u jechuudha. Inni lammaffaan pilaanii caasaa, pilaanii tarsiimaa, pilaaniiwwan misooma qe'ee LDP kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin kan jedhaman kuni pilaanota gosa garaagaraa yookaan immoo saxaxa magaalaa fi diizaayinii kan jennu haala hinsaan tokko yookaan magaala keessatti amma fooqiin tokko halluu akkamii qabaachuu qaba, diizaayinii akkamii qabaachuu qaba jedhee kan murteessu jechuudha.
Amma haala kanaan dibanni fooqii tokko magaalaa Bishooftuutti akkam ta'uu qaba, Shaggar keessatti maal ta'uu qaba kan jedhu hin qaba jechuudha. Seera kana keessatti hammatame. Sanaa ala deemuu hin dandeessu jechuudha. Amma magaalota hedduu yoo ilaalte akkuma feeteedha jechuudha. Diizaayinii isaas akka feeteedha, dibanni isaas akka feeteedha. Namni waan kana hordofu hin jiru jechuudha. Amma garuu seerri kun erga ragga'ee guyyaa magaalota irratti maxxanfame irraa kaasee hojiirra oola. Guyyaa kanarraa kaasee hundumtuu seera kana keessa bulaa jechuudha. Haa xiqqaatu haa guddatu jechuudha. Kanaaf pilaaniiwwan magaalaa gosoota ja'atu jiru jechuudha. Egaa sadarkaawwan pilaanii keessaa sadan jenne keessaa pilaaniin magaalaa gosa ja'a qaba. Pilaanii iskeechii ofumasaa of danda'ee kan qophaa'udha. Pilaaniin misooma ispaashala naannoo immoo sadarkaa naannootti kan qophaa'udha. Haalli turtii isaaniis itti fufnee ilaalla garaagara jechuudha. Haalli turtiiwwan kun gosoota pilaanii kana jechuudha. Pilaaniin yeroo akkamii qophaa'a? Haaromsii fi hojiirra oolmaan isaa hoo maal fakkaata? Pilaanii sadarkaa sadii jira jedheera. Sadarkaan sadanuu yeroo qophii isaanis, yeroon hojiirra oolmaa isaanis, yeroon itti fooyya'anis garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma pilaanii misooma ispaashaala naannoo qopheessuudhaaf waggaa 3 si eeyyamamu. 3 ol darbee eenyuuf hin eeyyamamu adabbiillee hin qabaata jechuudha. Ogeessi pilaanii ispaashaala misooma naannoo qopheessu waggaa 3 keessatti xumuruu qaba hunduma isaa. Egaa guddicha inni akka naannootti guddina naannichaa kan murteessu jechuudha. Waggaa 25 kana waggaa 30 kana waggaawwan kana keessatti naannoon kun kana ta'ee kan murteessu jechuudha. Yeroon qophiisaa waggaa 3. Yeroo itti qopheessee xumuree caffeedhaaf dhiyeessee mirkaneessu waggaa 3 darbuu qabudha. Labsii kana keessatti. Keessumaa keewwata 20 irratti taa'ee jira. Inni lammaffaani pilaanii misooma ispaashaala magaalaati. Kan magaalota gurguddaadha. Akkuma jalqaba kaase akka naannoo Oromiyaatti magaalaa meetiroopolisii keessatti pilaanii qophaa'u pilaaniin kun. Pilaaniin ispaashaala misooma magaalaa kan jiru. Meetiroo sadarkaa Oromiyaatti amma Shaggarii jechuudha. Meetiroopolis ta'ee kan jiru magaalaa Shaggarii. Magaalaa Shaggar pilaanii misooma ispaashaala magaalaa qopheessuuf waggaa tokko qofa eeyyamamu jechuudha. Kanaa ol dabarraan sababa ogeessa yoo rakkoon humnaa waliin jiraanne itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa kan mirkaneessuu danda'udha. Sadaffaa irratti egaa gosoota pilaanii magaalaa keessaa pilaaniin caasaas waggaa tokko, pilaaniin tarsiimaa ji'a 6, pilaaniin bu'uuraa ji'a 4 jedhee hanga ji'a 3tti taa'ee jira jechuudha. Gosoota pilaanii 6 jiran keessaa waggaa tokko kaasee hanga ji'a 3tti yeroo qophii jedhamee kennameefii jira jechuudha. Amma qophaa'ee erga xumuramee maal ta'a? Qaama dhimmi ilaalutti dhiyaatee mirkanaa'a jechuudha. Erga mirkanaa'ee booda immoo yeroon hojiirra oolmaa kennameefii jira jechuudha pilaaniiwwan kanaaf. Amma pilaanii misooma ispaashaala naannoo waggaa 3 keessatti qopheessii xumurii erga jette erga xumuramee mirkanaa'ee booda immoo waggaa hammamiif hojiirra ooluu qaba pilaaniin tokko kan jedhu taa'ee jira jechuudha labsii kana keessatti. Sanaan ala bahuu hin dandeessu jechuudha. Amma pilaaniin misooma ispaashaala naannoo waggaa 25f caffeetti dhiyaatee mirkanaa'e jennaa waggaa 25f itti bu'uu hin dandeessu. Bu'uuruma pilaanuma sanarra deemtaa jechuudha. Daandiin bahee tokko yoo jiraate amma daandii sanarra deema miti konkolaataa. Sanaa ala bahuu hin danda'u. Miidhaas geessisuu danda'a jechuudha. Pilaaniin misooma ispaashaala naannoo dhiyaate caffeef dhiyaate mirkanaa'e jennaa waggaa 25 tura. Hanga sanatti hin tuqamu jechuudha. Yoo rakkoon humnaa olii dhufe misoomni hin eegamne yoo dhufe haala addaan akkaataatti fooyya'u taa'ee jira jechuudha. Inni baay'ee dhiphaadha. Fooyya'insi isaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Inni lammaffaan pilaanii misooma ispaashaala magaalaati. Kan naannoof kan magaalaa dheeraa kan misooma ispaashaalaa kuni kan magaalaa immoo magaalaa meetiroopolisii qofa keessattidha kan inni qophaa'u. Inni immoo waggaa 20 jechuudha. Waggaa 20 amma Shaggar pilaanii misooma ispaashaala magaalaa hin qopheeffatee qaba. Waggaa 25 pilaaniin amma itti bu'uu hin danda'u jechuudha pilaanii kana. Akka feeteedhaan akka durii akka hin jijjiiramne labsiidha adabbiin taa'eera. Har'a si kaaste lafa har'a sooshaal sarviizeetti iddoo kana keessee borummoo nan jijjiirame itti hin dandeessu jechuudha. Adabbii qaba, itti gaafatamummaa cimaa hordofsiisa. Ibin adabbiiwwan seerota naannoo Oromiyaa keessaa iyyuu adabbii maallaqaanis haa ta'u hidhaadhaanis baay'ee guddaadha labsii kana keessatti kan taa'e. Sadaffaan pilaanii tarsiimaadha waggaa 10, pilaaniin caasaa waggaa 15 kan magaalotaa keessaa, pilaaniin bu'uuraa, pilaaniin iskeechii waggaa 5 hanga 10 keessatti hojiirra oolu jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 5 hojiirra oola, yoo guddate hanga waggaa 10 hojiirra oolchuu dandeessa jechuudha. So kanaaf ammaa inni pilaanonni kun yeroo qophii taa'eefii jira. Yeroo amma kana keessatti qopheessii dhiyeessii qaama dhimmi ilaaluun mirkaneessii jedhamee jira. Yeroo mirkanaa irraa kaasee immoo waggaa amma kanaaf hojiirra ture ittiin bu'iin jedhamee jira jechuudha. Seera kanaan. Kana ala dabarraan itti gaafatamummaa kan jenne sana jechuudha. Qophii pilaanii magaalaa keessatti hojiin misoomaa ni dhaabbatamu hin dhaabbatu. Hojiin misoomaa labsicha keessatti keewwata 26 kaasee hanga 29tti
waa'ee hojii misoomaa yeroo dhorku taa'ee jira. Baay'ee iddoon kun kriitikaalii ilaaluu gaafata hubannoo illee barbaada jechuudha. Hojiin misoomaa maaliif dhorkama? Misoomni baay'ee yoo rakkoomna olii ta'e si mudate malee hojii misoomaa dhorkuu hin qabdu. Amma pilaanii tokko qopheessuudhaaf yommuu kaatu iddoon ijaarsi waa adda addaa gaggeeffamaa jira. Fooqiiwwan gurguddaan kun ijaaramaa jira. Akka carraa ta'e unfortunately iddoon sun jijjiiramee pilaanii biraadhaaf yoo kan oolu ta'e fooqii sana diiguutti galtaa jechuudha. Forecastation sana keessatti yoo ilaaltu ogeessi gaafa laalu duraan iddoon kun social service ta'e yommuu ammoo business area ta'uu qaba jedhee yoo jijjiiru yookaan business area kan ture immoo social service tti jijjiiruuf kan deemu yoo ta'e waan ijaaramaa jiru sana diiguutti deemtaa jechuudha. So kana hambisuudhaaf dinagdee qisaasamarraa hambisuudhaaf yeroo murtaa'eef pilaaniin yeroo qophii pilaanii hojii misoomaa dhorkamuu akka danda'u. Akka feetee immoo akka hin taane of eeggannoon tumamee jira jechuudha. Akka feetee akka hin taane. Maalinni kan ati kana dhorkuu dandeessu fakkeenyaaf pilaanii misooma ispaashaalaa naannoo isa guddicha akka naannootti qophaa'u yoo ta'e waggaa 3 darbuu hin qabu. Yeroo qophii pilaanii sanaa darbuu hin qabu jechuudha. Waggaa 3 keessatti qophaa'a jedhamee tiree jalqaba. Dhorkitee kan tursiistu waggaa 3 ta'uu hin qabu. Kan pilaanii ji'a 6 keessatti qophaa'u ji'a 6 ol dabarsuu hin qabdu. Sanaa booda misooma isaatti fufuu danda'a jechuudha. Kanaaf kan dhorkamuu qaba. Sababni dhorkamuuf garuu qisaasamaa hambisuudhaa fi qisaasama booda dhufu hambisuudhaa fi beenyaa gurguddaa mootummaa kaffalchiisu. Mootummaa pilaaniin hojjetamaa jira. Bakkichi sanaaf hin eeyyamu. Itti fufee yoo deemate namichi fooqii xumuraa jira. Beenyaa guddaa kaffaltaa jechuudha. Even mootummaan afford gochuu kan hin dandeenye ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo muraasaaf dhorkita. Yoo pilaanichi akkuma sanaan itti fufate itti fufa akkuma pilaaniin sun xumurameen nama misooma sana gaggeessuufis seef godha mootummaas immoo qisaasamarraa kan hambisu ta'uu isaati jechuudha. Yeroodhaaf dhorkameen ture pilaaniin jechuudha. Mirkaneessa hojiirra oolmaa fi haaromsa pilaaniitiin wal qabateeti labsiin kun maal jedha? Egaa pilaaniin qophaa'ee jenneerra yeroo amma kana keessatti qophaa'uu qaba jenneerra inni qophaa'e kun immoo kan qopheessu Institute pilaanii magaalaa Oromiyaati yookaan immoo qaama inni hayyama kennee fi akka qopheessu taasisetu qopheessa pilaanii kana. Qaama lamatu qopheessuu danda'a aangoo kan qabu labsii kana keessatti. Tokko Instituutii pilaanii magaalota Oromiyaa pilaanii qopheessu hojiima isaati. Hojiirra oolmaa pilaaniin hordofaa hin qopheessa. Hojiirra oolemoon oolleen hin qopheessedhee isin hordofa jechuudha. Lammaffaa irratti qaamota Instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa hayyama kennuuf jira kan akka waldaalee imaataawwan adda addaa ibin nama dhuunfaallee ta'uu danda'a. Isatu hayyama kenna. Kontiroolingii isa jalatti hayyama fudhatanii pilaanii qopheessu kan hojjetan jiru jechuudha. Isaantu qopheessa jechuudha. Egaa pilaaniin qophaa'e kuni instituutiidhaan isaa qophaa'u qaamota inni hayyama kenneen isaa qophaa'u eessa dhaqaa qaama pilaaniin kun qophaa'ee fi keessumaa mana mareetti dhiyaata jechuudha. Fakkeenyaaf pilaanii misooma ispaashaalaa yoo qophaa'e ta'e manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan kaabineen Oromiyaa ilaalee booda mirkaneessa. Akka qophaa'inaasaa kana yoo inni murteessu caffeetti immoo dhiyaatee caffeen immoo mirkaneessa jechuudha. Sanaa booda seera ta'eera jechuudha. Kooppii meeqaan qophaa'a? Caffeen erga mirkaneessee maxxansaa 3 qophaa'uu qabaadha. Labsii kana keessatti 3. Tokko waajjira caffee ta'a. Inni lammaffaa Instituutii pilaanii magaalaa ta'a. Inni sadaffaa mana maree mootummaa bira ta'a. Mana maree bulchiinsaa bira. Pilaaniin kun amma duraan akka feeteedha. Yeroo tokko pilaanii magaalaa tokko barbaadde argachuu dhabuu dandeessa. Yookaan immoo pilaanii ati argitu inni isa tokko bira kan jiru pilaanii hojiirra ture, isa tokko bira immoo kan jiru pilaanii fooyya'ee pilaanii wal dubbisuu iyyuu argattu. Amma kun hin danda'amu. Iddoo sadanuu pilaaniin jiru wal dubbisuu qaba. Yoo pilaaniin iddoo sadanuu jiru waliin dubbisu taanaan itti gaafatamummaan qaama tokkotti dhufuuf deema jechuudha. Sadaffaatti pilaanii misoomaa ispaashaalaa magaalaati. Innis akkuma kana kooppii 3 erga qophaa'ee booda mana maree magaalaatti dhiyaata. Manni maree magaalaa akkuma mirkaneesseen maxxanfama. Kooppii 3 maxxanfamuu qaba innis. Qaamolee adda addaa bulchiinsa magaalaan ta'a. Instituutii pilaanii magaalaa kan taa'u jira. Qaama biraa kan taa'u jira. Mana maree magaalaa bira kan taa'u jira jechuudha. Akkuma kana kan immoo iskeechii pilaanii iskeechii yookaan giddugala guddina baadiyyaaf qophaa'us akkasuma kooppii 3 biiroo lafaan ta'a. Waajjira bulchiinsaa aanaan ta'a. Qaama biraa ammas sadaffaan ta'a. Pilaaniiwwan kun hundumtuu wal dubbisuu qabu. Hin qophaa'u dhiyaatanii mana mareef mirkanaa'u
mana maree inni kaan immoo yookaan caffeedhaan mirkanaa yookaan immoo mana maree aanaatiin pilaanii iskeechii yoo ta'e haala kanaan mirkanaa erga mirkanaa'ee booda maal ta'a hin maxxanfama inni maxxanfame kun immoo kooppii sadiin qophaa'eetu qaamolee adda addaa bira taa'a jechuudha. Qaamolee adda addaa bira kan jiru kuni wal fakkaatiinsa kan qabu ta'uusaa kan agarsiisudha. Kan biroon egaa pilaaniin kun erga maxxanfamee taa'ee booda fooyyessuu kan dandeessu tokko kanatti haaromsitu barri tajaajila isaa yoo xumurame kanan jalqaba kaase. Fakkeenyaaf pilaanii ispooshaal misooma naannoo ta'e waggaa 25 isaa yoo xumurate dursitee qopheessita jechuudha. Kuni haaromsita jechuudha. Isa waggaa isaa fixatee haaromsita jechuudha. Fooyyessuudhaaf immoo rakkoo si mudata yeroo tokko tokko unexpected waan yaanni wayii si mudatu jiraachuu danda'a jechuudha. Misooma atiin eegne wayii akka magaalaatti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal goota filannoon itti qabdu fooyyessuudha. Inni stringent procedure keessa darbeetu fooyya'insi baay'ee dhiphaadha. Fooyyessuudhaaf irra deebitee qaamolee adda addaa biratti dhiyeessitee qopheessitee mirkaneessita jechuudha. Fooyyessuudhaaf tokko dogoggora bu'uuraa yoo uumame lammaffaan irratti immoo dogoggora bu'uuraa yommuu jennu pilaanii sana hojiirra oolchuu tasuma kan hin dandeessisne jechuudha. Ogeessi itti yaadee dogoggora bu'uuraa kana raawwate itti gaafatamummaa yakka taa'eefii jira. Garuu pilaanii sana hojiirra oolchuuf dirqama ispeesii wayii qabaachuu waan qabdu fooyya'insa kana keessaa jechuudha. Inni lammaffaatti kanatti fooyyessuu dandeessu misooma ati hin eegne akka naannootti amma misooma hin eegne wayii yoo dhufe alarraas haa ta'u keessarraas haa ta'u pilaaniin kun akka fooyya'u ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf hin fooyya'a waa lamaaf fooyya'uu danda'a. Haaromsi immoo yeroo isaa xumurate haaromfamuu danda'a jechuudha. Sirni itti gaafatamummaa fi adabbii akkaataa labsii kanaatiin maal fakkaata? Adabbii itti dhufiin dura qaamolee adda addaaf itti gaafatamummaan kennamee jira. Caffee Oromiyaa maal hojjechuu qaba? Manni maree magaalaa maal gochuu qaba? Bulchiinsi magaalaa maal gochuu qaba? Bulchiinsi aangoo akkamii qaba? Qaamoleen adda addaaf aangoowwan adda addaa kennamee jira jechuudha. Instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa maal hojjeta? Biiroo misooma magaalaa Oromiyaa maal hojjeta? Aangoowwan labsii kana keessatti kennameefii jira jara kanaa. So isaan kun hundumtuu hojii isaanii hojjetu akkaataa itti hojii isaanii hojjetan hojiirra oolchatan hin jiraata. Sanarra darbee egaa kaayyoo jalqabuma kan jalqabu yeroo kaasee barbaachisummaa isaa jalqaba hojmaata iftoominaaf itti gaafatamummaa qabu diriirsuu danda'eera. Hojmaata iftoomina qabu kan jenne egaa labsii kana keessatti qaamolee adda addaaf aangoon ifatti kennameera. Yeroon itti pilaaniin qophaa'u eenyuun qophaa'a akkamitti qophaa'a kan jedhu hundi isaa taa'ee jira. Yaada burqisiisuurraa kaasee hanga maxxansiisanii hojiirra oolchuutti. Erga kana keessa darbee namni immoo taa'ee jedhee wantoota pilaanii kana gufachiisan raawwatu sirni adabbii taa'ee jira. Keewwata 49 jalatti baay'ee karaa bal'ina qabuun taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hooggansi yookaan ogeessi hooggansa illee kan dhiisu miti jechuudha. Osoo pilaaniin tokko barasaa hin xumuriin pilaanii sana kan jijjiire yoo argame adabbii maallaqa hanga 20,000 akkasumas immoo hanga waggaa 2 caallefa adabbiidha immoo waggaa 2 caallefaati. Kun egaa adabbii ishee xiqqoodha as keessatti. Yeroo haaromsa pilaanii gahee akka haaromfamuuf kan magaalonni tokko tokko pilaanii isaanii xumuramee callisanii mataa harka maratanii. Deeggarsi qaamolee adda addaa irraa gaafa dhufu pilaaniin hin fooyyamne kennuu hin danda'u. Qabatamaan naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nu mudate. Kanaaf amma hooggansi pilaanii osoo barri pilaanii dhumee osoo jiru pilaaniin akka hin haaromfamne yookaan immoo ogeessi pilaanii toon haaromfaa harka maratee ta'a taanaan adabbii qaba jechuudha. Barri isaa dhufee taanaan karoorfattee akkuma hojii idilee keetti bara kana keessa pilaaniin baafadha itti qopheessuu qabda. Kanaaf adabbiin isaa waggaa 2 kan hin caallee fi isa kumuleetiiviidha idaan maallaqa hanga qarshii 20,000. Inni itti aanu bu'uura labsii kanaatiin hooggansi yookiin ogeessi deeggarsa akka kennu taasifamee jira jechuudha. Deeggarsa qophii pilaanii keessatti namni kamiyyuu deeggarsa akka kennu deeggarsa kennuu qabeera. Innis adabbiin isaa akkuma kana taa'ee jira jechuudha. Hanga waggaa 2 hanga 20,000. Baay'ee adabbii as keessatti taa'ee jiru maallaqni isaa hanga 250 kan taa'ee jira. Pilaanii mirkanaa'ee jiru irratti namni ijaarsa seeraa hin eeyyamamne yookaan ijaarsa seeraan alaa gaggeesse ijaarsa iddoo sanaa hin eeyyamamne adabbii cimaa qaba jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya illee baay'ee chaalenjiidha jennee amma dhuma irratti kaasuu hin dandeenya. Labsii kana keessatti chaalenjii ta'uu danda'u jennee kan qabachuu dandeenyu illee tokkodha. Bakka sana innumti immoo pilaaniin osoo bakki sun pilaanichaaf hin eeyyamu aangoon bulchiinsa magaalaaf kennamee jira. Ijaarsa sana callisee ilaalaa jira taanaan ijaarsa seeraan alaa iddoo pilaaniin hin eeyyamamne kan akka gaggeeffamu taasise
innillee adabbii qaba jechuudha. Hojiirra oolmaa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa kanaan wal qabateeti maaltu gufuu ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Amma chaalenjii ta'uu danda'a kan jennu tokko duraan labsiin pilaanii akkaataa kanaan qophaa'ee jiru hin jiru turre. Labsii pilaanii hin qabu naannoo Oromiyaa. Egaa hojmaanni wal makaa wayii tureera jechuudha hanga ammaatti lafa qabatee. So gaafa labsii kanatti immoo dhuftu hundumtu itti fayyadama lafaarraa kaasee kaataagorii itti fayyadama lafaa murteessuurraa kaasee hojmaanni sirnaan diriiree jira akkuma kana immoo itti gaafatamummaanis diriiree jira jechuudha. Kanaaf amma maaltu chaalenjii ta'uu danda'a? Namni hubannoo osoo qabuus haa ta'u osoo hin qabaatinis hojmaata hin taane keessa galee adabamuu danda'a. Ogeessi biiroo keessa jiru yookaan immoo uummannumti ogeessaan ala ta'ee ijaarsa adda addaa gaggeessu labsii kana osoo hubatiin adabbiiwwan ciccimaatas keessa taa'ee jira. Itti murtaa'uu danda'a. Noormaalii biiroon abbaa alangaa amma isinillee ETV sagantaa afaan Oromoo kanallee baay'ee galateeffannaa kun amma hubannoo uumuusa jalqabaati baay'ee namni haala kanaan miidiyaadhaan qaamaan hubannoowwan hin uumama jechuudha. Aangoo biiroo abbaa alangaa keessaa isa tokko waan ta'eef hubannoon kun irra deddeebiidhaan qaamolee adda addaa caasaa keenya sadarkaan jiraniif hin kennama. Erga kennamee booda immoo akkaataa itti sirnatti gaafatamummaa isaatti dhufama jechuudha. Kanaaf tokko isa kana chaalenjii ta'uu kan danda'u jechuudha. Lammaffaa immoo ibin ogeessumti waajjira keessa jiru yookaan immoo ogeessi pilaanii qopheessu labsii hojmaata labsii kanaa osoo hin hordofiin itti gaafatamummaa hin taane keessatti akka hin kufnes sodaan jira jechuudha. Gama uummataatiin, gama ogeessaatiin, gama hooggansaatiin. So egaa inni guddaan maa inni hubannoo kennuudha jechuudha. Hubannoo adda addaa uumuudha. Hubannoo uumuun keessaa ba'uun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Hojiirra oolmaa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa kanaan wal qabateeti eenyurraa maaltu eegama? Maaltus ta'uu qaba wanta jedhamee haa xumurru? Ergaa guddaadha kuni akka dhaamsaatti tokko instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa inisheeshinii kanaa fudhatee hubannoon akka irratti kennamu gochuu qaba. Keessumaa qaamolee dhimmi ilaallatan adda addaa instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa irraa dirqama guddaatu eegama jechuudha. Labsii kana jalqaba namni ogeessumti instituuticha keessa hojjetu sadarkaan jiran keessa hojjetu hubannoo argachuu qaba labsii kana irratti. Instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa kana inisheeshinii kanaa fudhatee abbummaadhaan itti gaafatamummaa kanaa fudhatee hubannoowwan qaamolee adda addaa kantiibota magaalaa dabalatee jechuudha. Hubannoon kennamuuf akka qabu. Hubannoo kana immoo biiroon abbaa alangaa immoo jala bu'ee hubannoo kana kennuu qaba jechuudha. Biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa wixinee kana kan qopheesse isuma aangoon hubannoo kennuu seera irratti hubannoo kennuunis isaaf kennameera. Yakki immoo yoo raawwatame booda immoo adabuunis isuma harka jira. So osoo gara yakkaatti hin deemin osoo gara himannaatti hin deemin dura biiroon abbaa alangaa inisheeshinii kanaa fudhatee sirriitti hojiirra oolchuu akka qabu hubannoo kana kennuu akka qabu qaamolee adda addaa instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa qopheessu. Inni sadaffaa biiroo misooma magaalaati. Biiroon misooma magaalaa Oromiyaa itti waamamni instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa biiroo misooma magaalaaf jechuudha. So hojiin bu'a qabeessa ta'e instituutiin pilaanii magaalaa Oromiyaa hojiin bu'a qabeessummaa ta'e inni hojjetuu fi biiroon misooma magaalaa gahee qaba jechuudha. Kanaaf akkaataa itti magaalota adda addaa keessatti labsiin kun hubannoo gahaa argatanii ogeeyyiin hooggansi hojiirra oolchuu danda'u irratti biiroo misooma magaalaa gahee isaa bahuu qaba. Sadaffaa irratti biiroo lafaa Oromiyaati. Biiroon lafaa Oromiyaa keessumaa keessa pilaanii iskeechii wal qabatee aangoo isa laallatu jira jechuudha. Pilaanii iskeechii jechuun giddugala guddina baadiyaa keessatti baadiyaadha. Garuu giddugala seenterii tokko jira. Seenterii sana irratti kan qophaa'udha. Seenterii sanaaf immoo abbummaan isaaf kennamee jira jechuudha. Biiroon lafaa Oromiyaa akkaataa kanaan hubannoo uumuu irratti isaa ta'u kallattii garaagaraan haala kana mijeessuudhaaf pilaanii qophii pilaanii kana keessatti gahee guddaa isarraa eegama. Kan biraa manneen maree sadarkaan jiran pilaanii yommuu mirkaneessan of eeggannoo ilaaluu akka qaban caffeen Oromiyaa pilaanii ispaashaal misooma naannoo gaafa isaaf dhiyaatu sirnaan ilaalee kanaaf qaamoleen kun hundumtuu gahee qabu jechuudha. Bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi aanaa, bulchiinsi gandaa gahee mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Kanaaf gahee isaanii kana immoo karaa of eeggannoo qabuunii fi akka raawwatan dhaamsa kun dhaamaaf jechuudha. Biiroo Abbaa Alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaatti Abbaa Alangaa naannoo obbo Ibsaa Camadaa labsii pilaanii magaalota naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana caffee naannoo Oromiyaatiin ragga'ee bahe irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.
isinis ittiin sagantaan afaan Oromoos haala kanaan labsiiwwan yeroodhaan bahan akkaataa kanaan sagantaa qopheessitanii gurra uummataa bira akka ga'u uummanni akka hubatu taasisuu keessaniifis akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin tureen Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.